Wallahi billahi an ofan jibbayu an yeroni tayyiran da ijolle na namni yo guyya wa barrese argita malumma sa Fascisti Tedros kan ilmaan raayyaa harkaaf harma mure mootummaan Abiy rifeensa isaa qabeenya Oromoo guddaatti kaffalee biyya Ingilizii biyya kanatti deebise. afaan isaa keessaa si gad ilaalte haga udduutti banaadha. Haga udduutti banaadha walitti banaadha. Annama akkasii uumaadhumatti hin argine. Uumaadhumatti nama akkasii hin argineen. Waan akkasiiti gaa ka biyya bulchu kunoo. Dhageessa qabne deemaa jiran. Inni kan amma Oromoo irratti hojjetaa jiru kun eenyutti himanna? Eenyutti iyyanna? Bilisummaan jira gaafa jennu bilisummaan kun daangaa keessatti fayyadamnu qabna. Bilisummaan daangaa keessatti fayyadamnu qabna. Daangaa bilisummaa yoo beekuu baanne an bilisummaa waan hin qabuuf waanuman fedhe godhuu hin danda'u. Bilisummaa gandi tokko dhumee gandi kaan nagaadhaan jiraatu. Baay'ee nama jibbisiisa. Wanni sirriitti ilaaluu qabnu bilisummaan bata cabbaa dhufee jira. Sirriitti jira. Ayyoo bilisummaan akkas taate bilisummaan afincaadhaan naa baatu gaafunyaan naa baatu. Maal bilisummaan akkana? Ayyeush! Ageenyeush! Isaa badarbee jira roorroon dhugaa rabbiin isiniin jedha. Isaa badarbee jira. Baay'eedhaan gaggaa'ee jira.